Akkam jirtu baga nagaan dhuftanii gara maatii keenyaa chaanaalii. Warri asiin dura maatii keenya taatan baay'ee galatoomaa. Warri hin taane ammoo please subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoo kana laaltanii yoo jaalattan like, share, comment kennuu irraanfatina. Adda viidiyoo haaraatiin dhufeera. Innis Juusii Fayyaafis qaama kennaaf. Warri huqqachuu barbaadan illee baay'ee mishaadha. Maashinii kana yoo qabaattan baay'ee filatamaa. Maaliif yoo jettan bishaan itti buusuu hin barbaachisu, cuunfullee hin barbaachisu. Ofumaa qulqulleessee bishaan firuutii baasaa jechuudha. Maashinii kana yoo qabaattan baay'ee salphaa isinii ta'a. Yoo hin qabaanne ammoo maashinii juusii kama qabdaniin fayyadamuu dandeettan. Garuu bishaanillee itti buuftanii gingilchaa ija qaqadhaatiin cuunfitan jechuudha. Maashinii guddaan illee xiqqaa kanaan illee viidiyoo qabadhee dhufeera. Na duukaa bu'aa.
fakkaataa isinillee mana keessanitti hojjedhaa bu'aa isaa ilaalaa guddistanii hojjanii firiijii keessallee kaa'uu dandeettanii guyyaa guyyaan hojuu isiniin barbaachisu jechuudha. Viidiyoo addaa asitti xumurraa torbaan viidiyoo biraatiin haga walitti deebinu torbaan gaarii.